Mucaan jala baddee turte mucaan kuni mucaa kan obboleettii kooti si gargaartu jettee obboleettiin koo naa kennite bara 2011 na bira dhuftee na bira turte isaa booddee utuma barachaa jirtu ji'a 8ffaa keessa gara maatiitti deddeebi'aan ture yeroon biyya deemu naannoodha namoonni ishee abaabbalaa turan atoo humna akka kanaa qabda hojjechuu dandeessa waan ta'eef maaliif tolatee isaa jedhanii yaada kana kaasuuf natti fakkaata yeroo nani mana hin jirretti isaa booddee mucaan ijoolleedha waan ta'eef yaada kana qabattee isaanirraa yaada kana fudhattee turte isaa booddee nan galee isaan galee nagaadhuma rakkoon tokkollee hin jiru ani manatti ishee ergadheen kushiinaa keessa taa'een ishee eegaa jira hin dhufti jedhee abbaan manaa koo fuuldura jira hojii hojjetaa kiliinika wayii qabna ture achitti inni hojjetaa ani isatu ergateen seene suuqitti inni ishiitu ergate jedha ani immoo isatu ergateen jedha mucaa hin eegnaa hin dhuftu naannoon isaa sa'aatii 11 ta'eera hinuma eegnaa hin dhuftu isaa booddee isa bira dhaqeen eessatti ergatteen jedhe maal anoositu ergensee akkas dabarteetti naan jedhe isaa booddee barbaannee hin dhabne waan goonu dhabne lafa seennu dhabne hin boonye hin barbaanne namoonni nu wajjin rakkatanii ollaan nu wajjin rakkate obboleessi tokko as jira isaanillee baay'ee nu wajjin dhiphatanii isaa booddee hin dhabne raajiin kadhatanii nu kadhatanii nawwaama yoo jiraatte nawwaatti jedhanii isaa booddee yoo jirtu ta'es yoo jirti ta'es sinitti himaa jedhan amma afaan isaanii keessaa bahutti maal jedhu laata jirti moo hin jirtu jedhu laata se jedhu dhaggeeffachaa ture obboleessi koo jira obsaanii isa wajjin dhufne inni akkuma kanaa cinqama ture isaa booddee jirti hin dhufti bilbilaan sagalee ishee sin dhageessisti obsaa jedhan isan torban sadii otoo rafii otoo mboo miixadhu ture isaa booddee galeen nan boqodhe aaran galfadhe nan rafe isaa booddee nan eege ammas takka eegee tokkoyyuu hin jirtu gaaficha namoonni jirtan argitaniittu ta'a wayyaa ishii fidadhee dhufee yennaanii isaa booddee yuunifoormii ishii fideen as ba'ee ganama kana iddoo baay'eetti waan itti furmaata dhabdee har'a maqaa gooftaa Yesuusiin konneetti si godheera wanti agarsiiseera waan bara baay'ee si joosee qalbii si adeemsi wanti agarsiiseera kallattii jira Yesuus eraayaati Just jira cuci cikgu, mau jangan. Makasih nanti. Yo lu pun jemput no what? Ada kita bergaul kasar. This is not defeat. Area Furan Rajin. Amen. Waktu yo fagalat. Amen. Ini juga waktu kita iya. Botu. Rio tidak lagi siaga. Uniformi kes berbeda je. Yes nes. Yes nes. Hari ke sarkasa. Botu berbeda je. Sesuatu kata bot. Balik ada komposis terbot. Dirtayote nagai. Sudah tidak pada awal najalah. Uniformi sana ittin kenne raajii itti fidinaan jedhanii ittin kenne raajiin asirraa oliif gadee deemanii uniformii ishee fuudhanii maqaa ishiinatti minaan jedhanii boontuudhaan jedhanii boontuu jedhu as deemu achi deemu as deemu achi deemu uniformii ishee oliif gadee qabanii jirti awwaatteetti bilbilaan sagalee ishee dhageessanaan jedhanii isaa booddee gaafa jimaataa akka kanaa jedhanii torbansaa otoon ga'iin gaafa roobii akkuma isaan jedhan waaqayyo isa dubbate naaf raawwatee boo'icha koonarraa haqee leeyyoona ooshee qaaniina ooshee firarraa adda ba'uuna ooshee guyyaa roobii bilbila bilbiltee
oddoo akkasiin jira naan jette. Waaqayyoon yeroo sagalee sii baasanitti torbanoonni achi dhufaa jiranii aaga dhageessa sii jedhanii turan. Eeyyee akka kanaa jedhanii turan hin dhageessa bilbilaan dhageessa naan jedhanii dhuguma akkuma jedhame bilbilaan sagalee ishii dhaga'ee isaa booddee hin argamte Waaqayyo kana naaf godhe yaa saba Waaqayyo gooftaadhaaf galata fida. Keessa beekettiidhaan baate namatu dabarse jedhanii dhuguma akka isaan jedhan keessa beekettiidhaan baate birrii agarsiisanii birriidhaan ta'a jedhanii ijoolleen hollaatti galtee jirti ture birrii muraasaan teessi ani kanaan dura mana namaa yeroon ture birriin argadhu waan ta'eef yeroo nyaata nyaadhu na hudhaa jette maaliif jennaan birriin qabu birriin argadhu qonqoodhuma koof jedheen hojjedhaa jettee yaada kanaaf kaasaa tuqtee mucaan safara koo jirtu ture. Raajiin safarichi gaarii miti jedhanii dhugumadha raajii akka kanaadhaan jedhee sagalee naabaa Waaqayyo kun akka kanaatti na gammachiise Waaqayyoon naa galateeffadha. Akkanas ukuyyuu beekun ture waldaan kun as jiraachuyyuu garuu nama tunatti meddoo akkasii nama baay'eetu argameen. Haleluuyaa. Nama 21ffaadha amma mucaan ishiin argamte. Waaqayyoodhaaf galata fida. Seenaa namaa jijjiira Waaqayyo. Diinni akkan gadduuf akkan boo'uuf ture. Akka boquun koo gadi jedhuuf ture. Yesus ololla qabe maqaan isaa haa eebbifamu. Kan akka Waaqayyoon jiru dhugaadha. Baay'een dhiphadhe kan namaati eessaa fideen dhala namaa kana eessaan fidamu maal jedheen dubbadha jedhee ishiittuu himne haadha ishiitti himne calluman jedhe. Garuu Waaqayyo yeroo na gargaaru karaadhuma mucittii akka haadhatti himtu ta'e wantichi ani dubbachuu sodaadheetaniin gara ji'aaf torban sadii ture isaa booddee bilbila haadha ishii barbaaduuf jecha nurratti dawwalte karaadhuma namaa jechuudha. Haadha ishii barbaaduuf ture kan ishiin dawwalte jechuudha yeroo sana. Ani garuu dubbachuun sodaadhe maal jedheen dubbadha eessa dhaqxeen jedha jirti moo hin jirtuun jedha jedhee baay'een bu'aan ture Waaqayyo na gargaare. Yeroo sanatti yeroo ishiin baddetti gara ji'a tokko dhugaadha Waaqayyoof hin rafne baay'een nukkubsadhe cungarraadhaan nukkubsadhe maalan godha yoo bakkeerraa sagaleen dhaga'ame halkan ruuqa tokko keessa teessati yoona bineensi qabatee taa'aa ta'eetaniin otoo rafiin dhugaadha guyyaa tokko otoo ija kootti irrimni dhufiinan ture garuu Waaqayyo na gargaare seenaa koo jijjiire na boqochiise aara na galfachiise isa yeroo sana cungarraan na dhukkubullee na dhiise fayyaa koon jiraadhe Waaqayyoof galata fida. Ergaa lafa kanaaf qabduuf namoota kanaaf qabdu gabaabamatti. Tole gaafa akkasittiin teenyu wantoonni baay'een nu mudatan nutti fakkaata garuu waa baay'eetu nu mudata guyyaa guyyaatti garuu Waaqayyo immoo nama nuu kaaseera. Maqaan Gooftaa eebbifamu. Nama nuu kaase kana Waaqayyo ayyaana kana caalaa haa daddabaluufi garuu amma nuu danda'ame amma nama taanetti eggii hidhaan asitti nurraa hiikama ta'e eggiin furamna ta'e eggii furiidha manni kun ta'e namni wanta qabuun wanta beekumsaan illee bira otoo dhaabbatee natti tola. Gooftaan haa eebbifamu. Raajii immoo Waaqayyo kana caalaa mana isaa jireenya isaa haa eebbisu. Nuuf kenne Waaqayyo haa ulfaatu. Waaqayyotu nuuf kenne nutti hin fakkaatu. Eeyyeegaa Waaqayyo nuuf kenne kennaa keenyadha waan ta'eef beeknee itti jiraachuu qabna. Kan biraa immoo amma nuu danda'ame yaadaan illee waldaa kana gargaaruu qabna jajjabeessuu qabna guddisuu qabna. Egaa namni nuti deemnee barbaadneerra dhugaadha amma nuu danda'ame ijoolleen nu bira jirtu illee deemtee barbaaddeetti garuu
waaqayyo karaa qaba nama nuuf kenneenaan karaa namaa nutti dubbatameenaan aaran galfadheen dhugaadha nan boqodhe keessa koo na boqote boqonnaan dhabeen ture nagaan dhabe manni koo hin jeeqame jireenyi koo hin jeeqame guyyaa tokko nagaan dhabame mana koo keessaati amma garuu nagaan argadhe nagaan koo guutuudha nama waaqayyo nuuf kenne kana bukkee dhaabannee amma nuuf danda'ame jechuun nama kanaaf goona miti ofii fidha waan ta'eefi bal'isuu qabna waldaa kanaan jedha.